beekumsa. Akkasumaan miti dhaabbadhee isa faarfachuun koo baay'ee na adamsee akkanumatti dhaabbadhee isaan faarfanne jette. Yeroo gubattee kana jette intala Oromooti. Ummata Oromoo gubatee sagalee kana dhageessisaa jira. Shimbirri afaan beekuu waaqa kadhata. Akkasumaan miti dhaabbadhee isa faarfachuun koo baay'ee na adamsee karatti na hambisuudhaaf diinni koo. Isa kana kajachaa jiru Johaaruma faadha Baqqalaa faadha. Johaariif yoo quraana baneef Baqqalaadhaaf immoo faarfannaa dhabbanaaf waan ta'eef. Gaadis jette, Waaqas jette, Allahas jette inni tokkicha laman ta'anidha. Beekumsa tokkummaa jechuun. Otoo Jawaar Muslimaa ana kan kiristaanaa maaltu na galche jedhu ta'e Baqqalaan Jawaarii wajjin hidhamu ture. Abdii Raggaasaa Jawaarii wajjin hidhamu ture. Gammachuu Ayyaanaa Jawaarii wajjin hidhamu ture. Otoo Muslimaa waa'ee kiristaanaa maal na galcha jedhee Jawaar Baqqala Garbaa faana hidhamu ture. Dhukkuba keessaniin isin himaa jira. Beekumsaanin isin qulqulleessaa jira. Nuti Oromoo sirrii qulqulluu sanii perfeekt akka taanedha. Ergaan kana jee booda kabajamoo ummata Oromoo hawwaniif manguddoon babbareedoon ulfaatoon kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii kan muslimaa akkasumattis kabajamoo babbareedduu dargaggoo fi shamarran Oromoo jecha mi'aawa afaan Oromoo kan isitti darbatu. Babbareedduu hoggaan sinjee jechi kana caalee hin jiru. Dura shanyii kee faarsuu beekii. Bilisummaan duraa isaa jechaan sinjee kanaa beekii hariifa tahii faaraan tahii addunyaan kun hedduu qaroomee jira. Namni xayyaara tolchaa jira. Ati komeenti barreessaa jirta. Sammuu waa kalaqu tahii sammuu oduu kalaqu tahii sammuu hojii kalaqu tahii sammuu jaalala kalaqu tahii jechoota beekumsaan haasa'i jechoota hiikkaa qabu haasa'i. Akkasii waliin dubbachuu dandeenya. Kitaaba qara'i yookaan matsaaf quddusii qara'i yookaan quraana qara'i. Yookaan saayinsii qara'i yookaan seenaa Oromoo qara'i. Gaafa qaraatee walitti dubbachuu dandeenya. Nuti odaan bultu beekumsaan haasa'uu beekna malee wallaalummaan haasa'uu hin beeknu. Ittiin guddanne dammaqoodha. Ammaas eenyuma caalaa dammaqoodha. Akka malee dammaqoodha. Sammuun bakka nuti odaan bultu hin jirruu fi bakki isin jirtan bakka fagoodha. Waliin ginnu jechuu keenya fooniin tokko malee sammuudhaan tokko miti. Gabaabatti siif hin himu. Dammaqinni keenyas tokko miti. Nuti Oromoo fi Oromiyaa irratti dammee. Kiristaan Islaamaa nu gargar hin baanu jenneeti dammee. Konni qabsoo nuuf mirga keenya jennee bosona linne. Arraas waliin falmachaa jirra. Akkanatti haasa'uu beekna. Yoo akkanatti haasa'uu beektas baasii. Afaan tokkummaan hin jiru. Hojiidhaan. Nuti warra afaaniin Oromoo sobuu miti. Warra kaayyooti. Duuba gaa keeyyanni kiyya kaarraa kuni raacha tokkotu raacha yookaan faattee baay'inaan bishaan keessa jiranii raacha kanatu gartee bishaan keessa jiraati. Raacha bishaan keessa jiru kana faattee bishaan keessa jiru kana tokko keessa gartee mana gubatu arkee utaalee bishaan keessa
iyyensatti gad lakkise manni gubate jee raachi kun raacha kaan bishaan keessatti dhiise jeeroo iyyu raachi bishaan keessa jiran aboo yaa raacha yaa faatteen nana mana gamasii gubatuuf ati nu keessa bishaan keessa baatee jettee maaltu si iyyisiisaa miti nurraa usfalfalaadhaa jaanii abaaran faattee bishaan keessa bee iyyu kana faattota bishaan keessa jiru kanatu faattee isa bee iyyu kana abaara yaa jarana ni harkitanii mitii jeen faattee kana ja'an yaa faattota wac jettee wac bishaan keessaa natti ana kamana gubate arkee iyyu kanatti waccu kun na dhaggeeffadhu jeen faattee bishaan keessaa bee iyyee kanatu warra bishaan keessaa gartee bishaan ibiddin gubu ati nu keessaa baatee maaf iyyite janii wac jaanii iyyan akkuma narraa iyyan kana faatteen hedduun raachi hedduun double sheets natti lafatti si dabale wallaaltuu haa dharaa'u ana obbo force beekumsa qabaattu kottu iyyinaan itti kofleeti faatteen bishaan keessa jiru kun katti jee akkuma kiyyaa kanatti itti kofleeti ummata jeerkaanaa fi baaldii fi gaalonaa fi biidoo qabatee as deemu kana ni argitanii miti jeen yaa faattee bishaan keessaa natti waccukummaa fiyyite naan jette ni niyya jeen ni argitanii miti ni agarra jedhiin ummanni kun mana kana ibiddarraa dhaamsuudhaaf bishaan kana wajjin nu hammaaranii ibidda kanaan nu dhaamsuudhaaf deemanii kanaan argee iyye jennaan faattee nun dirifatanii har'aa jaan ayyaa oromoo janiiyyan janiiyyan ni harkitanii mijeen ibidda kanaan nu dhaamsuuf jeerkaana fidanii bishaan kanaa wajjin nu hammaaraniiti isin kana hunda hammaaranii ibidda kanatti isin gannaquu deemanii jeen amma rifatanii faatteen hundi bishaan keessaa horii eegalan dhaggeeffadhu amma sasuma garagalanii maraatummaa isaa irraanfatee deemu laal ibidda lulachaa deema akka aadaa teenyatti gaalkan ibidda shidachaa deemaa miti ibidda qabsiifate tan agartee waa takka osoo hin beeyne maraataan mana nurratti gubee janii iyyeensatti gaddi lakkisan mana keessaa bahanii hiikka qabaa dhaggeeffadhu oromoo ta'e oromoo wayii dhaggeeffata afaan isaa dhaggeeffata afaan kee dhaggeeffachuun afaan kee afaan federaalaa godhuudha afaan kee beekumsaan haasa'i afaan kee beekumsaan dhaggeeffadhu hin wacin saba kabajamaa ta'e namni hamma fi beeku hamma keenya beeka namni hamma isaan beeyne hamma keenya hin beeku daa'imni ilmoon haadhaa fi abbaan kabajaadhaan guddisan kabajaa ilma namaa beeti ilmoon kabajaa fi ulfinaan hin guddatin kabajaa namaa beekuu hin danda'u ilmoo haadha abbaan si kabajaa hin qabne kabajaa hin qabne yookaan waliif hin qabne kabajaa namaa hin beektu ilmoo haadha abbaan isiidhaa nama kabaju garuu namaafis kabajaa qaba duuba garagaleeti gaa eega kana jettan je'ee maraataan kun mana 20 irratti gube waan hin dagadhe na yaadachiisanii jee hiikni kana afaan faattee isinii meetin jira afaan raachaa oromoon afaan raachaa beeku afaan faattee beeku nabiyyi Suleymaan rabbii afaan waa hundaa beeksifne jeen
Afaan nama sitti haasa'e afaan raachaati bara afaan namaatti miti. Oromoodha kan kana haasa'e. Oromoon afaan raachaatu beeku. Oromoon afaan dhagaa beeku. Arra kana ta'uunsaa hedduu nama gaddisiisa. Afaan walii wallaaluunsaa hedduu nama gaddisiisa. Power off. Duuba gaa dhimma wallagga keenya irratti ta'eef hunda keenya irratti ta'ee waan ta'eef akka maleedhaan gaddaa. Gaddi isaa yeroo gadda kan koo bilisummaadhatu na baasa. Garuu mee inni nu fixaa jiru kun isa qabsoodhaaf hidhatee mudhii hidhatee irree jabeeffatee tokkummaadhaan cimee waraanaan cimee rasaasaan ummata keenya kan nagayaa nu jalatti waxalaa jiran nuti yoo sadarkaan irra jiru maali? Sadarkaan irra jirru maali? Sadarkaan irra jiru waywaadha. Dhiira akka keenyaatiif teenye waywaachuu jechuudha. Akka isatti hidhachuu dadhabne akka isatti mudhii hidhannee qabsoodhaaf mirga keenyaaf dhiisi qawween hidhatin mee qawwees hin hidhatin dhaaba Oromoo bilisoomsuuf dhaabni siyaasaan barbaachisu. Oromummaa keetiin duguuggaa shanyii sirra gaggeessu jira waan ta'eef mirga namummaa kan rabbi sii kenne bilisummaa rabbi sii kenne si mulqaa jiran waan ta'eef akka saba tokkotti kun waan qawwee fi maal nu barbaachisu dhaaba siyaasaa barbaachisuu miti bara. Kunu wallaalummaa bar dhaaba siyaasaa tidimmamuunu qawweetti dhimmamuunu wallaalummaadha. Furmaata biraa wallaalummaa keenya keessaa kan ka'e malee hundi keenya otuu lafaa kaane hundi keenya osoo alatti gadi yaane mirga namummaa keenya mulqabne nama taane jiraachuu Oromiyaa irra dadhabne nuti Oromoon biyya teenya irratti yoo kan jennee waan taane gabbaanee dubbannu taate guyya tokkotti mootummaa kana kaasuu dandeenya teenyee waywaachuun doqnummaa fi wallaalummaadhaa fi garbage ta'uudha. Merde the bastard ta'uudha. Fadhii ta'uudha. Saba fadhii ta'e jechuudha. Kana moo kanami? Mirgi Oromoo ifa ta'a. Mirga namummaa mulqamtee. Okay. Duguuggaa shanyiiti walloo irra xayyaaraan tumaa jira. Boruuf iftaan immoo Harargee eeggadha. Iftaan kaan immoo Arsii eeggadha. Ammaa huni jiranii maali? Akka loonitti ijoollee oosan. Harargee keessaa isii eeggadha. Arsii keessaa isii eeggadha. Kunoo ibiddaan dhaamsaa jiranii miti. Maali kanni fuudhanii Tigreedhaan lolaa jiranii walitti qabanii ibiddaan dhaamsu jiru annoo baattee amma dubbatee sanitti ibiddaan dhaamsu jiranii miti. Taammaan faan zamadaa Minilik. Duuba lola shanyii eegan irratti gaggeessan. Yoonuma gadi baanee nafxanyaa biyya teenya keessa jirtu. Hoggaa tokko asii ajjeesan kudhan yoo lafaan dhoyne. Kutaa keenya hundarraa Nuntukan. Eenyu tuftumsiisaa jira? Nuhi. Ilmaan Oromoo warroottan abbichuu fi maal jettanii waa barreessitan kun akka maleedhaan isin kabaja. Akka maleedhaan isin kabaja. Kabajaa Oromummaadhaatiif ja'aati
saba dhiigni dhangala'aa jira waan ta'eef dhimma kanaaf badhaadhinuma inni ati jettu ilmi Oromootu kun waa'ee siyaasaa haasa'aa waan ta'eef waa'ee dhaabaa haasa'aa waan ta'eef waa'ee dhaabaa haasa'aa waan ta'eef isin hunda dhaaba siyaasaa kamuu isin galcha dhimmi kun isin laaleessu qaba akka nama tokkotti isin laaleessu qaba baay'ee tokkoon isin kabaja obboleeyyan keessan yeroo dhumu abbichuu jechuun isin irra jiraatu bitsignaa jechuun isin irra jiraatu ummata nagayaatu ummata irraa dhalattanii waan ta'eef beekumsa jechuun isin kana noo akkana jechuun cubbuudha 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 ummata nagayaatu ta'e cubbuudha cubbuudha rabbi birattis waaqa birattis amantii kam keessatti gaafachiisa cimseetiin si hubachiisa kanaaf abbichi ol waaqatu jira waaqaaf ragaa ba'uu danda'utu irra jiraata ummata irraa dhalanneef ragaa ba'utu irra jiraata isa kana duuba ونزلها لا لا اوتوماتيك اكسبت وبوقف ميت مرقة كينيا وبونس مرقة ساتيك جوار قفميت بقلا قفميت هندي كينيا كاو كم إنسانس كابسور رجلا وانتي هندي كينيا نكانا نوتي كجارا كينيا نكانا كيرون بها قباولا كيرون بها ورمي قباولا نكانا ساعتي كافني maaliif mirga keenya fi dhumnes ni dhumne jechuudha keenya addunyaan nu argu biyya keessais osoo argu xayya duun keenya mana keessa nafnee miti gadi bayi wallagginis ka'iti wallos ka'i gadi bayi nagaatiif argeenis ka'i lafa akka Oromootti shawaanis ka'i lafa wayiwaachuu dhabiti addunyaa naannoo argu eega iddoo tatteenyutu xayyaaraan tumamne gabbaanee mirga keenya dubbachuudha arsiinis ka'i lafa teessee wayiwaachuu nurra jiraatu kanum akka kaanitti ka waraanatti immoo kutaa Oromiyaa keessa guutuudhaan ni waxalla nuti dheengadda dadarii irraa waxalaa baane akka waraanatti ni waxalla ni dhooyne kun kana sagaleen isiniif dhaga'ama sagalee guddi dhaga'ama duuba save leader save our leaders waan jiru kana irratti wal mormii tokko miidiyaa kana gubbaa ammas yeroo laal dubbiin cimte wal mormiidha kaasan siirii qabdi Oromoon siirii tokko qabdi yeroo milkaa'uu deemte mormii kaafti hiriirri barbaachisaadha qawweenis barbaachisaadha hiriirri warra qawwee kana deeggara mirgaaf qawween fuudhamte mirga dhabeeti qawwee fudhate ka qawwee fudhate kan hiriira ba'us mirga namummaa isaa dhabeeti wanni as gubbaa wal si nyaachisu gaafii Oromoodha awwaaluudha malee maali ummata tokko nagarree kun hiriirin ta'u jaaminisottatti yaamuun hiriirin ta'u ja'a kun immoo maal ja'a
obboleeyyan kiyya lamaanuu qabsoodha. Kuwaa wal mormisiisuun qabu. Yaa obboleeyyan qabsoo uummata Oromoo kanan laaqina. Yaa obboleeyyan wal mormii maaltu fide? Hiriirri waraanuma kanaa uni deekka. Humna addunyaan akka dhaga'e sugodha. Hoggantootaaf sagalee ta'a. Maarroof sagalee ta'a. Hoggantootaaf sagaleedhaa miti sagalee jechuun hafuura usee lallabu jechuudha. Sagalee miti hoggantootaaf kataan. Afaan Oromoo kanaas irreeffadhe yeroo dubbatu. Irree fi humna. Oromoofis hoggansaafis irree fi humna taanaaf malee sagaleedhaa miti. Ammas suuraa kana maxxanfannee akana goda keessa teenyee Facebook itti kan maxxansinuu miti dubbiin humnaa fi irreedha. Guutuu Oromiyaa keessaa kun maal bu'aa qaba maal akka kun Facebook irratti akkana itti maxxanfatteef maal bu'aa qaba kun? Mana kana keessa teessee akkana itti waat kun luynummaadha. Mirga irree fi humna kan nu barbaachisu irree fi humni yoo hiriira bahudha. Addunyaan guutuun akka nu argattu kana ka barbaachisu irree fi humna jechuun kana. Teenyee maxxanfachuudha miti. Akka saba tokkotti haa nutti roobsanii gadi baana jechuu keenya hiriira gabbahuu qabna. Biyya keessaas biyya alaatiis garri qawweetis gara qawweetis jechuu keenya. Laal amma yeroo himnu dhageenii miti borummoo ni waywaatanii beeka asirraa bar nu mani maabar dabballee numa dambeessaa bar dabbarri Oromoottuma himaa bar yaa ergamaa kiyya Muhammad atittuma himuu malee maaliif amananii maaliif hin amanne jettee fi rakkisinii amansiisuu fi amansiisuu dhabuun nu harkaa jeen rabbiin anis himuudha malee ati amantee amanuu baattee I don't care about it. Ittuma naalaan. Hogguma taatoo tokko irratti ta'e kaanii waywaachuun kee ilma haadha raa'u ta'uu keeti. Dayyuusa ta'uu keeti. Dayyuusa ta'uu keeti. Waywaata kee waan beekaniif waywaattee callifta waan ta'eef guyyaa lama waywaattee callifta. Akkanumatti isee waywaata. Wallaggi ka wallaggatti xayyaaraan natuman jee hiriira bahuu qaba kaakabbee iyyuu qaba sabni addunyaatti. Mana keessa ta'anii waywaachuun maali? Gabbahuu qabna kaa. Addunyaa gabbahuu qabna kaa. Akkamitti dhagaamna? Nu fixanii mana keessattuu xayyaaraan nutumaa jiran miti gabbahuu qabna kaa. Hai. Eenyutti kan waywaannu immoo gabbaanee nu fixanii kaa. Murannoo kanaa qabaannu kaa. Nuti isaas sagalee ta'aa jirra baasaa jirra jedhee. Sabniif hin birmanne maali? Sabniif hin birmanne maali? Sabniif gurmuun taane maali? Harka marannee xayyaaraan tumamuun maali? Nuti amma sabaa. Mootummaa firii lamaaf ummata caasaa ijaarame firii lamaaf teenyee waywaachuun maal jechuudha kun? Eenyutu tumaa jira nuyi dadhabina keenya. Kan hidhame yoo ka'uudha ka hangan ka'in tanga waan nutti dhaawamuun keenya naaf qalamuun keenya naaf hidhamuun keenya naaf.
immoo warra tan ogaa waa'ee uummata Oromoodhaa dubbanne abbichuu jettan kan ammoo iddoo jirtanitti biyya jirtanitti immoo bakakkaan isin dhaabsisaa beekaa bakka jirtu keessatti maaliif gandummaa waan fidduuf saba Oromoo irratti waan duulaman ta'uuf Masri keessa jiraate Keeniyaa keessa jiraate arraba kee akka gandummatti sitti kaasee si keessaa fuudha. If kabaja akka malee if kabaja waan biraa keessa kan hin galchine akka malee if kabaja deemi abbichuu kan keenyaadha murtaddii kan keenyaa waa'ee murtaddii keetiitii mi kaasawaa jiru waa'ee cubbuu keetiitii mi kaasawaa jiru deemiitii nyaadhu waa'ee waxii keetii yeroon kaasee maqaa isaa dubbadhu qabu waxii akka keetii deemi isaa wajjin waxii cubbuu deemite wajjin waxii kan kee laaqqadha waxii garuu bakka jirtanitti bakakkaa akkamoo wal fixuun ableedhaan akkan dhufne cimseeti nu bachiisa bakka jirtutti qeerroo sitti bobbaafna bakka jirtutti nagaa abbaa nagaa ta'e abbaa maal ta'e bakka jirtutti qeerroo sitti bobbaafna if kabaja akka malee if kabaja dhaggeeffadhaa isin uummata Oromoo akka malee if kabaja immoo dubbii uummata Oromoo kanarratti bakka jirtanitti wal qaqqaluutu dhufa beekadhaa adabadhaa afaan keessa sirreessa if sirreessa hoggaa dubbatan waa'ee uummata Oromootti na dura dhaabbattee waa'ee saba kanarratti nu dura kan dhaabbattu taate waa'ee bichuu keetti deemitichitti dubbadha waa'ee nama tokko dubbachaa jiraan tuqaa jira isa waa'ee bichuu dubbachaa jiraan waa'ee saba Oromooti kan dubbachaa jiru waa'ee namticha keessanii yaadadheetu hin beeku waa'ee namticha keessanii yaadadheetu hin beeku nama kanaattis argee hin beeku waa'ee sabaati kan haasa'utti jiru garuu ofii jeeyina dhugi je'anan if kabajaa ilmaan Oromoo nan dheessinaa if kabaja seera Oromooti ala jirtu if kabaja biyyallee kabaja isni hime kono walitti isin fiduudha yeroo hunda kan as gubbaa haasa'u cimseetiin isin hubachiisa akkasii achi garuu yoo kan saba Oromootti kaatee kan duultu taate keessaachi qoodee bakka jirtutti sabni Oromoo ilmootis jala qala kana beeki kanas godhuu danda'ama kana beeki isin cimseetiin isin hime kono dubbiin jajjabduudha waa'ee uummata Oromoo irratti kottu dubbadhu waa'ee biyyichi dhiisi inni waan biraati waa'ee uummata Oromoo irratti kottu dubbadhu garuu immoo uummanni Oromoo haa dhumuu yoo kan jettu taate xayyaaraan haa tumamne kan jettu yoo kan taatu taate bakka jirtu Walloos gabbaasee si qala Harargeenis gabbaasee si qala Jimmaas gabbaasee si qala bakka iyyuu si qaqqala jechuudha bakka jirtutti innichi keessaa hoggaa Wallagga balleessa ati kan Masrii jirtu kana halaalchee si fixa kan Suudaan keessa jirtu halaalchee si fixa kan Keeniyaa keessa jirtu halaalchee si fixa kan Suudii keessa jirtu halaalchee si fixa kana beeki kabaja jechuudha akka malee kabaja akka malee kabaja seenaanis isin gaafachuu ta'a namtittiin keessan kun gochima isinis wajji godhaa uummata Oromoo irratti jirtan kun hedduu waan nama qaanfachiisudha haadhumanii
abiyyiif jecha namni haadhumu oromoon akkamitti jaabu maali wallaalummaan hangana ga'e abiyyi jecha oromoon haadhumu sabni oromoo akkamitti jaabu sabni oromoo abiyyi itti yoo dubbate bar abiyyi ni muudee barbo abiyyi dhiigatti dhangalaasee kaa'e barbo sabni oromoo kun akkami sabni oromoo haadhumu afaan keetiin jettan hangam takka ati saba oromoo irra caalchisu qabda abiyyi kana godhuun qabdu abiyyi kana godhuu akkana godhuun isaa aangoorra isan tursu yookaan isin akkanatti tursu kanaatu kuffisaa jira lakki kanan godhi yoo jettan qofaadha bar kan abiyyi aangoorra turuu danda'u yoo abiyyillee aangoorra tursiifna jettan lakki kun hin ta'u yoo kan jettee dura dhaabbattu taate abiyyi aangoorra tursuu dandeessa lakki isa hidhame kanaas baasi yoo ittiin aangoorra tursuu barbaaddaa miti beekumsi akkana ka lakki dogoggorarra jirta akkamitti cubburratti ummata oromoo haa fixu hoggaa jettee obboleeyyan kiyyaa haa fixu akkamii jetta moo maali beekumsi kana quraana keessa jira moo matsaaf quddusii keessa jira maali gara jabeenyi kana maal jechuudha obboleessu kana boo nafxanyaan hin jiru bar akka isin jettan kana hedduun isin taajjabe akka namatti nama gargaaruudhaaf nama ta'uun ga'a bar oromoo ta'uun hin barbaachisu bar abiyyi waan biraati oromoon abiyyi deeggaruu dhabee isinumaan deeggarta kun oromumaa miti kana akki isinti jirtan akka biraati hedduu nama gaddisiisa oromollee hedduu gaddisiisa oromoo biratti illee finqireessina gaariidha miti gaariidha miti sabni kun wajjin nyaatee wajjin uyitanii jirtan waan ta'eef gaariidha miti gaariidha miti ni danda'ama akkam isin haasa'e kana feesbuuk kana osoo hin ta'in bakka jirtu ejjennootti fudhadhu yoo hin jeen bakka jirtu irraas taraka bakka jirtu irraas taraka sakandii takkatti si taraka booddee immoo boo'insa turufa of abbaan of hin taraku malee eenyuma kan keessi taraguu danda'a hunda si taragu qabna diina yoo dadhabne if hin dadhabnu waan ta'eef waan ifaan isii himaa garuu hedduu sheeniidha hedduu nama haadhu abiyyi haadhu irrin deebi abiyyi jecha oromoon haadhumu akkamitti jetta obboleessa akkamitti wallagga xayyaarri haadha'u inuma yoo gosatti taate kamacaatii barboo jimmaa wajji kamacaatii barboo wallaggi kun ilma maccaaf oromtichaati yoo gosa beeti kun mirga abbichuu jechuu maal fide abiyyi jecha sabni oromoo haadhumu addunyaa kana jecha mootummaa jecha addunyaa kana akkamitti jiraatan kanaaf obboleeyyan kiyya beekumsa rabbii isiniif abaarsa qabdu akkamalee rabbi beekumsa isiniif an egeree keessan akkamitti akka ta'e egeree abiyyiin jiraatu egeree uummanni oromoo godhu egeree jiraata seenaa dhalootatti dabruudha kana beekadhu seenaa dhalootatti dabruudha kun madaa diina caalaa nafxanyaa caalaa madaa akka goobanaa taajetti baraa fi barootaan dabruudha wanni isin irra godhaa jirtu abiyyi akkanumatti kawwaaruun ta'e rabbi qofa kawwaaru sabni oromoo garuu jiraata wallagga shanee waan ta'eef shaneen maali shaneen dirree qabsoo jira wallagga kadhawamaa jiru immoo walloo shanee waan ta'eef ummata nagayaati nafxanyaa zamachaa milikiin fixutti jiran shanee waan ta'eef harargeen kadhumuuf shanee waan ta'eef jimma kadhumuuf booranticha kadhumuuf obboleessi kiyya haaduu jechuun akka haabiil qaabiil godhe jechuudha barboo hiikni isaa obboleessi akkisin haasaa hedduu nama gaddisiisa hedduu kun hawaasa walitti fiduudhaan miti warroottan
aktivistoota fi warroottan isin biltsiginnaa jettanii miidiyaa kana gubbaa deemtan kun hawaasa waliin jiraatu kan Ameerikaatis akka inni wal ciiceeffatu kan Masri keessa jirus kan Keeniyaa keessa waliin jira kan Dubaay keessa jirus kan maal keessa jiru akka wal ciiceeffatanii akka namni jimma jibbu taasisaa jirtan waan ta'eef Oromoon jimma maal akka ta'e sirriitti beeka. Jimma biyya isaati waan ta'eef isin wanni isin akkana gootaniif hoggaa Oromoon garaan isaa mataa'e haaduu Juwaaraaduu Kanaaduu Baqalanaaduu Wallaggaaduu hoggaa jettan Oromoon kanan beeku namni kun kanas ni hubatu akkana jettaa jechi garagalee qaqqalee fixee maal goota garaan isaa mataa'ee jira kana obboleeyyan kiyya siyaasaan akkanaa miti akka isin jettan kana namtichummaan abiyyi jiru kunuu jechaa jiru calliftaniitu mana hojjettanii calliftaniitu mana fixanii dubbachummaa barbaachisa hawaasa waliin fixummaa barbaachisa hawliin jira maaf hin callif dubbii hedduu nama madeessu silaa utuu dhimma siyaasaadhaaf hinne kana dhimma siyaasaa silaa finne dhimma siyaasaatiif hinne kanarratti wal mormaa jiraadha kun dubbii ummata Oromoo xayyaaraan tumame ummata Oromoo daa'imaa wajjin dirree irratti wallagga kanatti dhangala'an kana dubban dhimma ummata Oromoo akkamitti dhimma abiyyiin cufta mee siyaasa addunyaa kana keessa kamtu jira dhimma obboleessa keetii moo please abiyyi kana godhuu gaarii wanni si deeggarruuf nuti Oromoodha obboleeyyan keenya si deeggarraa nuti badhaadhina laal haasoo badhaadhinaa siyaasa beeytaa miti qabsoo beeytaa miti nuti badhaadhina taanee isin hojii dalagaa jirra sabni keenya nu jalatti dhuminii yoo kan jette